Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajni fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha hunduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunkaasee faana turaan ejersa wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin Tigraay irratti lolli kallattii hedduun banamee jira jechuun himame. Obbo Geetaachoo Raddaa akka karaa fuula Tiwiitara isaaniitiin ibsanitti ejjennoo weerarri nurratti baname jechuun himee jira. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Itoophiyaatti lolli waraana PP fi Tigraay TDF gidduutti geggeeffamaa jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan mootummaan bilxiginnaa biyyan bulchuuf hin jedhu waraana isaa baay'inaan booji'amus daa'imman xixiqqoo fi namoota mana hidhaa jiranidhaa irraa baasuun sossobanii gara dirree waraanaatti dirqamaan fe'aa jiraachuun guyyaa guyyaan jala buune isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan mootummaan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa guyyaa kaleessa akka fuula Tiwiitara isaaniitiin beeksisanitti lolli kallattii jijjiiramuun kan irratti baname ta'uu himee jira. Akka namoonni gara Tigraay irra jiranitti dirra deddeebiin dubbifne jedhaa jiranitti mootummaan lola kana dhaabuuf kan fedha hin qabne ta'uu namatti mul'isa. Garuu waraanni isaa guyyaa guyyaan booji'amu. Waraanni isaa guyyaa guyyaan booji'amu baay'ina irraan kan ka'e iddoo ciisicha isaaniitu dhabaa akka jiran dubbatu. Obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa akka fuula Tiwiitara isaaniitiin ibsanitti lolli cimaan kallattiilee akka Raamaa, Qeeroonaa, Zalambessaa fi Dallol jedhamaniin ejjennoo weerara irratti bananii akka jiran himee jira. Akkasumas guyyaa guutuu magaalaa Addigiraat irratti dhukaasa bananii akka jiran humnoonni Tigraay torbee lamaaf humnoota Eertiraa fi mootummaatiin lola cimaa geggeessaa akka turanis ibsee jira. Waamichi Oromummaa jaarmiyaa Dambalumna Qeerroo Bilisummaa Oromoo damee Jibuutii irraa kenname. Waamicha Oromummaa damee jaarmiyaa Dambalumna Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa godhame. Jaarmiyaan Dambalumna Qeerroo Bilisummaa Oromoo hawaasa Oromoo Jibuutiitiif yaamicha godhaa jira. Rakkoo akka sabaatti nurra jiru keessaa bahuuf jaarmiyaan kun caamsaa 11 bara 2020 irraa eegale qabsoo sabichaa kan WBOf geggeeffamtu tinnisaa jira. Kanaanis marsaa tokko irraa kaasee hanga marsaa 17tti WBO deeggaraa jira. Kanaanis maallaqa impaayera Itoophiyaa birrii miliyoona 7 oli deeggaraa jira. Gargaarsa kana godhuu keessatti hawaasa Oromoo biyya adda addaa irraa hiriirse irratti hirmaachisaa jira. Waamicha adda addaas godhee hawaasa Oromoo akka gara jaarmiyaa Dambalumna Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhufan affeeraa ture. Ammas Oromoo hawaasa Oromoo biyya Jibuutii jiraniif yaamicha Oromummaa godhuu barbaada. Hawaasa Oromoo biyya Jibuutii magaalaa baadiyyaa garaa keessa jirtan afooshaalee Oromoo biyya kanatti argamtan gareelee adda addaa keessatti argamtan abbootiin qabeenya jirtan waaldaaleen amantii fi waaldaaleen gargaarsa adda addaa hundi akka jaarmiyaa kanatti dhuftani tinnisa WBO gootan kabajaan isin gaafanna. Yeroo akkana jennu hojii amma dura keessatti Oromoon Jibuutii biyya harka gara afaanii keessatti osoo waan qabdan of duuba hin kaayyatin geeleen akka qabdan ifa galaadha. Gara fuulduraafis hojii keessan gara duraa irraa akka dachaan hojjettan isiniin jenna. Saniifis hawaasni keenya Jibuutii rakkoo biyya namaa akkuma jirutti ta'e qabsoo saba keenyatiif waan qabdan irraa guduunfaa hiikkadhaa jechuu barbaanna. Saniifis uummanni keenya Oromoo akka gara jaarmiyaa Dambalumna Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhuftani WBO deeggartan ammas irra deebiin sin gaafanna. Waraanni Bilisummaa Oromoo WBO waraana PP guyyaa kaleessa uummata Oromoo ajjeesuu fi qotee bulaa Oromoo manarratti gubaa oolte guyyaa irraa tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhatee jiraachuu beeksise. Guutuun gabaasa kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina lixa Shaggar Aanaa Midaaqanyii keessatti waraanni shiftaa Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessa mana qotee bulaa kan gubaa oole yoo ta'u
Harragooti waraana bilisummaa Oromoo waboon marsee haatteetti dhuun gumaa saba isaa baasa jiraattu jaallazooni jaarraa odeeffannee jirra. Irreef gaachan uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboo zoonii giddu galeessa keessa socho'uun waraana ergamtu bilxiginnaa irratti tarkaan filaalessaa fudhatuun hedduu ishee du'aaf madooyyoo adabu meeshaalee gosa garaa garaa irraa kun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksisee jira. Jajjabee zoonii giddu galeessa Cibran torbe miidhaa waraana peeppiyaaleedhuun injifannoo boonsa galmeessee jiraachuun dhaga'ame. Guyyaa kaleessa waraanni faashistii Abiy Ahmad fi Fiinxaaliyiin Amaara waliin ta'uun gocha suukanneessa qotee bulaa Oromoo irratti raawwachuun alatti mana gubuu fi qabeenya saamuun kaanis barbadeessaa akka oolan isiniif gabaasnee jirra. Abdiif gaachanni saba Oromoo waboo zoonii giddu galeessa lixa shaggar aana miidhaqanyii keessatti waraana guyyaa kaleessa qabeenya qotee bulaa saamaa oolteef barbadeessaa oolte marsee tarkaan filaalessaa irratti fudhatuun hedduu ishee ajjeesu kaanis madeessuun injifannoo boonsa galmeessee jiraachuu jaallazoonichaa himaa jiru. Mootichi waraana bilisummaa Oromoo waboo zoonii garaa garaa fi aanoota garaa garaa keessatti qeerroof qarree ofitti simatu leenji siyaasa filannoo kennuufin dirqamaaf bobbaasee ergamtuu bilxiginnaa kan aangoo irratti tiksuuf jecha ilmaan Oromoo fi lammiilee Oromiyaa keessa jiraatan jumlaan ajjeesaa jirtu tarkaan filaalessaa irratti fudhatuun hedduu ishee du'aaf madooyyoo adabu meeshaalee garaa garaas irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchu halkaniif guyyaa kufee kuffisaa jiraachuun beekamaadha. Oduma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo waboo zoonii kibbaa Cibran goora dugdaa fi madda albuuda waliin ta'uun kan socho'aa jiran guyyaa har'aa aana dugda daawwaa gandaa Caammee Kuraatti tiksituu impaayera Itoophiyaa haleelaa akka oole beeksisee jira. Waboo zoonii kibbaa koonyaa Gujii bahaa Cibran madda albuudaa fi goora dugda ergamtuu bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhatuun meeshaa gurguddaa gosa garaa garaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu hedduu ishee du'aaf maduun adabee jiraachuu jajjabee zoonichaas beeksisee jira. Haaluma kanaan gama meeshaa EKM fi kan kana fakkaatan dabalate hedduu kan irraa hiike yoo ta'u muraasni tokko rasaasa diishqaa 730 raadiyoo koolii tokko rasaasa bireenii 2000 boombii 4 kaameera tokkoo fi uffata garaa garaa irraa hiikuun galii waboof taasisee jiraachuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksisee jira. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaatti ufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedhama.